beeyse. Dhugaa. Takka hin deebisi godhe. Barbaada. Barbaada. Duraan dursa nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif lafa jirtanii taa ta'u jaallatamoo obboloota koo fi hordoftoota yuutuubii koo waaqayyo isin haa eebbisu. Amma gaaffiif deebii hundeessaa odaa elektirooniksii wajjin goona. Akkamitti cimanii akka hojii hojjetan hojii kamii hojii hafuuraas haa ta'u hojii dinagdees jechuudha. Asumaan hundeessaa wajjin isin barsiisa maqaa keessan iddoo kataatanii fi bara hooda filattama wajjin. Maqaan kun as odaa elektirooniksii keessatti egaa ijoollee maqaan naa baasee hundeessaa dhanii na waamu. Amma isaan inni kun itti aanaa gad aanaa moo akkamitti Ameen. aangoo akkasii argateera. Ameen. Daarikteerri jira, daarikteera kan jedhamu jira, gaardi kan jedhamu jira odaa keessatti. Ameen. Anaan immoo hundeessaa naan jedhu roon guyyaa tokko hojii kana keessaa bahee deema hundeessummaa irraati gadi na buusu. Waaw. Roon hojiif iddoo biraa deemee. Eessaa barattan garuu iddumatti diingata hordoftoota keenyaaf gaarii ta'uu fi barnoota keessumaa yuunivarsiitii. Ana maqaan koo Sooressaa Damee Toleeraa ayyaana boonfata gadaa itti fufaa akkasumas jedhama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abbaay Coommanii ganda jaree keessatti dhaladhe. Achumarraan Barnoota tokko barnoota walumaa galatti tokko hanga 12 nan baradhe achirraanis yuunivarsiitii nan galee achirraanis makaanikaal injiineriingin baradhe asuma 5 kiilootti baradhe xiyyeeffannoon koo hojii waa'ee sanaa miti. Walumaa galatti barnoota irratti barataa cimaa hamaan ture gasiin na beektu sin beekna. Itti aansee immoo maa'inni amma akkamitti hojii kanatti galteetu xiyyeeffannoo argataa jira waan ta'eef waa'ee hojii kana isinitti hima. Kamitti hundeessitanii? Inni baay'ee gaariidha. Ani 2008 akka carraa ta'ee yeroo jechuun 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barnoota waggaa arfaffaan ture yeroo sana barnoota addaa kunnee leenjii gallee ture jechuudha. Leenjii qilentoo keessa waggaa tokko fudhatanii turtanii? Leenjii gallee turre yeroon isaa maa'inni seemisteera tokkoffaa finnee seemisteera lammaffaatti yeroo seenne jechuun maarchi 8 ture kan qabamne. Isa sanaaf yeroo gaafa gadhiifamnu immoo onkoloolessa 20 waan akkasii jechuun ji'a lammaffaa guyyaa 28 waan akkasii natti fakkaata kan gadhiifamne. Akka barumsi xiqqoo darbee jechuudha. Seemisteera lammaffaa eeguuf dirqama nuti ta'a. Yeroo kana onlaayinii kana maxxansuu waan akkasii nan jalqabee. Egaa obboleessi guddaan tokkos markaatoo irraa inni daldalaa isaanii xiqqoo jira miti jiru galaanaa damee inni caarataa keessa ture yeroo sana sababa kanaatti hiriyoota isaa akka na barsiisu nan gaaffee isaan na barsiisanii hiriyoota isaanii tokko na barsiisanii isaan faanas hojii nan jechuun jalqabee akka seemisteeraatti inni kun gidduumatti daarikteera kan jennu isa kana daarikteera olaanaa muummee odaa elektirooniksii gaafa hundeessaan hin jirre akka hundeessaatti inni na waamu. Itti isinii deebi'a. Ergaan kee cimaa waan ta'eef. Amma sanuma yeroo hagan seemisteera lammaffaa eeguu kanatti onlaayinii nan jalqabee namoota tokkoof qodaa maal gochuu markaatoo kanas isaan hojii caarataa kana baay'ee hojjetu waan ta'eef achitti qodaa tokko maal gochuu waan akkasii nan jalqabee. Kan biraan immoo hiriyyaan koo kan doormii keessa wajjin hin turre kan baachiin 2008 eebbifame tokko kan kompiitara hojjetu hin ture. Namni biraan immoo kan eerpoortii keessa jiru hin ture. Isaanuma kana lamaan waan akkasiis qaqqabadhee ijoollotanii achiin babbarees qaqqabadhee hojii kompiitaraa kana ittuma fufuufee jechuun ji'a keessatti kompiitara tokko yoo gurgurree mana barumsaa keessa yeroo jiran qarshiin 500 hammam akka barbaachisaa ta'e keessumaa barattoonni beektanii yaada. Sirriitti beekna. Shayiin illee shayii kaaffee illee nu rakkifti. San booda akka kana jechuun hojii akkasii intileechaa aga tokko ba'aa maatii irraa sirrisuu waan akkasiin jedhee itti fufee kanumaan itti fufee 2009 egaa mana barnootaa keessa egaa seemisteera lammaffaa silee barnoota itti fufee 2010 barnootuma barachaan bahee egaa utuma barnoota barachaa bahu dabalaa madeemi. Duraan ji'a tokko keessatti tokkoon gurgura yoo ta'e amma ji'a keessatti lamaffaa gurguruu
Ji'a lama keessatti sadii gurguruu. Haanuma egaa yeroo jechuun meeshaan kan laaptooppii kan gurguraman immoo waqtiilee qabu irra caalaa. Jechuun waqtiilee barnoonni eegalu waan akkasii irratti baay'ee gurguramu. Akka kanaatti gurguraan ture. Otuman jedhu 2010 nan xumure. 2010 erga barumsa xumuree 2011tti jira miti egaa aguma hojii barbaadachuu jennu kanatti maal goone gadi teenyee mari'attanii gadi teenyee matoodaan hin teenye sinnaa bannesi olumaa gadi gidduuma deemuutiin egaa hojii keenya godhannee booleerraan fuunaa warra markaatoo geessinaa waan akkasii kana warreen eerpoortii irras ijoollee irraa hordofnee qodaa jiru baay'inaan gurguruu jalqabne kan matoo jennu 2011 sana sirriitti hojjechaa baanee egaa jenne yeroo jalqabaaf 4,000 buufadhe guyyaa jalqabaa. Waaw. Kompiitara 6 akkam milkeesse. Kompiitara 6 akkam kan caarrataa milkeeffadhee jechuudha. Achuma qarshii 4,000 godhadhee gaasan booda jenne 10 dabarree hin jenne 10 yeroo dabarru barana 50 geenyee ba'uu qabna jenne. Gooftaan immoo nu gargaaree 100 dabarree jenne. San booda 2012 shooppii mataa keenya bananne. Egaa waan sin ajaa'ibu yeroo jalqabaa yeroo shooppii banannu kunoo daariikteera kana nafaana ture. Ani daariikteerri kun keessi mararamu. Egaa akkuma hundeessaan jedhani anis miseensa odaa elektirooniksiiti. Maqaan koo Qaroo Fagoon jedhama yookaan Ittafaadhaan. Kumsi beektan. Naa akkuma hundeessaan jedhani akka armaan olitti dubbatametti jalqabamee ture odaa elektirooniksiin har'a garuu miseensa baay'ee horatee jira. Akkaataan achi keessatti wal wajjiniin hojjechuu baay'ee namatti tola. Ani duraan hojii biraan hojjedhan ture akkuma inni jedhee waan inni jedhe hundumaa keessan darbeeranis yuunivarsiitiin galle garuu. Baratteera kolleejjii irraan bahee. Waan akkasii sugar production waan jedhamuun baradheeni. Waan akkasiitiin hin bahee ergasii faabrikaa ta'e keessa hojjedha ture. Naa boleessi keenya wajjin jalqabumaa gatii wajjiniin guddanneefu wajjiniin maaliif hin hojjennu hammaan ormaa hojjennu wajjiniin hojjennee maaf waliin guddisnu yaada jedhu wal mari'annee kaane. Akkasuma jecha odaa elektirooniksiin har'a kunoo namoota wajjiniin hojjetan namoota baay'ee godhatee namoota 10 isaa ol ta'an karaa garaagaraan walitti dhee hojjechiisaa jira. Haalli hojii keenya haala bareedaadha. Kana jechuun barbaada hundeessaan xiqqoo gaafa hojii irraa hafani anaan natti tola maaliif sitti tola jettanii hundeessaan jedhaman. Ashigaa dhumarratti barattootaa fi keessumaa barattoonni yuunivarsiitii irraa ba'anii garuu baay'ee dhimma hojii kanatti sammuu isaanii qabamaadha gati ta'ee fi maal dhaamtu akkaataa hojii uummachuu kana baay'inaan most of Itoophiyaa keessa hojii kun ulfaata gati ta'ee fi namoonni sodaatu. Bifa salphaan garuu akka hojiitti galuu danda'an akkamitti dhaamtuu fi hordoftoonni koo asumaan hordofaa. Amma jechuun hojii uummachuuf wanti guddaan fedhii qabaachuudha. Inni guddaan fedhii qabaachuudha. Keessumaa qixa kanarra warri waan kun isinitti tolu hojiin wanti isinitti tolu yoo hojjettan itti milkooftu kan isin beektu. Jechuun hojii uummachuuf fedhii keessan jechuun keessi keessa waan ta'e garmalee isin o'u yoo ta'e irra gaariidha. Nu wajjin hojjechuu kan barbaadan immoo bakka kam teessaniin wajjin hojjechuu dandeessu. Nama maamila erge tokkoof jechuun namni maamila erge bilbila tokkorraa yoo xiqqaate gadi 4 qabnaa fi laaptooppii tokkorraati 600 tokko gidduu qabnaa fi nama maamiluma fideef jechuudha. Kana jechuun maayini xiyyeeffannoon keenya bu'aa guddaa waan qabanneef miti akkasitiin akkas gochaa jiru. Namni keenya guyyaatti markaatorraa nama meeqa bitaa oola. Nama eenyummaan isaan beekamne irraa nama meeqa bitaa oola. Nuti immoo namoota kana yoo as fidan nuti bu'aan keenyaa fi namni biraan akkatti jabaatu barbaanna jechuudha. Kanaaf akka kanaati something garbalee cinqamuun isin barbaachisu garuu waan fedha keessan itti gammadanii waan hojjettan hojjedha. Hundeessaa yeroo tokko maxxansa keenya koppii gootanii akka barbaadanitti hundeessaa yeroo tokko waan ta'e tokko dubbattanii turtanii waa'ee murtoodhaan hojiitti seenuu haasaa keenya yeroo darbe keessatti tuqxanii turtanii namni immoo hin sodaata hojii hojjechuu sodaata
Garuu sodaachuun qabu amanee seenuu qabu waaqayyo isa gargaaru jettanii dubbataniitu meeshaa kanarratti ibsa xiqqoo nu kennaatii xumurre yaada keenya qabu. Maayinni isa kanarratti xiqqoo wanti lafa jiruu fi wanti yaada namaa keessa jiru xiqqoo irraa fagaata. Kuni beekamaadha. Amma fakkeenyaaf gaafa jalqabaa hojii wayii jalqabdanii waanuma galgala kanatti baay'ee jettan ittiin yaaduu dandeessu. Buleessaa garuu yeroo hojiitti seentan xiqqoo waan sodaachisu jiraachuu danda'a. Yeroon tokko immoo namni hojiitti seenuuf kuni jira dhiyaa duree garmalee ulfaataa kaa'ee yerootti namni garmalee sodaatu jira. Inni kunis hin barbaachisu. Jechuun haalonni jiru keessumatti garuu hin hojjetamu. Daneema hin jedhamu. Yoo hojjetamuu baates immoo maanni jedhameema annan yaalaa amma hin danda'u. Qooda koonaan baasa kan waaqayyo jira jechuudhaan. Maanni asirratti yeroo baay'ee fakkeenyi namicha ampuulii hojjetee yeroo ka'u eenyu biraan beeku? Teslaa. Yeroo ka'u yaalii 999 amma 999tti kufeetu 1,000 milkaa'eedha wani ture. Kana waan ta'eef hojii irratti yommuu duuba jechuun hin barbaachisu. Wantoonni abdii nama kutan jalqaba hojiirra beekamaadha. Eenyuyyuu wantoonni abdii nama kutan gufuun akka baay'eetu. Amma fakkeenyaaf nuti gaafa suuqii fudhannoo yeroo jalqaba manni duwwaa ta'ee maal ta'ee wantoonni akkas akkasii jiru. Yeroo jechuun hojjetta maal jetta har'a bakka amma qodaa hunda olii yaasiinaa jenna maal jenna tartiibnitti qodaa waan garaagaraa jira. Jechuun kun gaafa sana akka kanatti ta'uun al takkaatti ta'uu hin danda'u. Giraajuwaallee biqiltuun har'aan biqilaa baala godhataa baalli isaa hin baay'ata gaaddisa ta'a. Achirraa odaata, achirraa hin daraara, achirraa ija godhata, achirraa nyaatama jechuudha. Galatoomaa. Garuu dhaamsa dhumarraa jechuun namoota dhufanii suuqii kanatti hojii hojjetuu barbaadaniif isaatu bituu fi haala manummaa keessanii akkaataa namni wanti inni jedhu carraa kamitti fayyadamtanii hojjettoota yookiin hordoftoota kanaatiin waan jettee yoo qabaattan. Asirratti waan jennu waan tokko nuti qajeelfamni ittiin mana kana keessatti hojjennu waan tokkodha. Innis nama hundumaa akka mataa keetti waan jedhudha. Qajeelfama kan hojiirra oolchina waan ofii keenya hin jaallanne waan ofii keenyaaf hin barbaanne siniin fillu akkuma ofii keenyaaf filannutti gatii keessan irratti hundoofne gatii sana keessaati waan barbaachisa jennu yeroo hundumaa sinii kennina. Iddoo kamitti iyyuu warra ajajamaniifis guumosaa akkuma waan asitti sin fuuldura jirru caalaa cinqabne waan jiru hundumaa amanamummaatti sin dhaqqabsiisuuf hojjenna. Amma ammaattis rakkoon qixa kanarra namaaf qodaa erginee maal jennee rakkoon illee nurra intin jennee hin beeknu. Qodaanis gidduutti komii namoonni ofii keenya dubbachuu irra kana namoonni nu beekan otoo dubbatanii baay'ee nutti tola. Jechuun namoonni gurguddaa irraa gadi xiqqaatti injineeronni meeqa, dookteroonni meeqa, qodaa intini jedhanii namoonni gurguddaa namoonni xixiqqaan barattoonni homti namoota meeqaaf qodaa ergineerra. Yoo xiqqaatti ji'a tokko keessatti qodaa 10 hanga 20 ergina iddoo garaagaraatti jechaadha. Kana waan ta'eef isaan kun immoo hundi isaanii gammadanii firoota isaaniif ammas kana ergita. Namootuma al takkaa ergameef iyyuu daddabalee amma akka isaanii ergamu gochaa jira. Kana waan ta'eef isa kana waan nama yaaddessuu hin qabu. Amanamummaadhaan sin tajaajilaa yaada jedha. Gooftaan sin eebbisu sagalee Waaqayyoo biroota boqonnaa tokkorratti akka jirutti namni amantiidhaan waan hundumaa gochuu qabu. Musee kaasee Abrahaamiin kaasee nama hundumaa tartiibessuudhaan sagalee Waaqayyoo waa'ee amantii kaa'a. Amantii malee namni Waaqayyoon gammachiisuu akka hin dandeenye amanuu jechuun immoo hojii irrattis amantii ofii keessattis barnoota irrattis haa ta'u amnanii yoo hojjetan dukkan hin ifne akka hin jirree fi gaarri hin jigne akka hin jirre asii hundeessitoonni intini jedhu itti aanaa hundeessaa fi yeroo sana keessa kan ture dhaamsa isaa dhumaa dabarfatee faarfataa qaroo fagootii hojiitti baay'ee cimaadha hin faarfata nama hafuuraati isallee nan jaalladha akka hafuuraatti isatu na guddisee Marga isa narukutte galatooma akkuma isaanii jechuu yaalan keessumaa maamiltoota keenya hamma dandeenyu amanamummaadhaan hojjechuu yaalla. Amanamummaa jechuun fakkeenyaaf gatii hir'isuu yoo ta'e qodaa yookaan mi'a qulqulluu kennuufi yoo ta'e fakkeenyaaf ani ofii koo isa cabaa isa meentanaansi ta'eeru bitachuu gatii hin barbaanneef namattis gurguruu hin barbaadu. Waan jiru amansiisnee kuni kanadha. Inda'uun yoo cabaa isaa diingata cabaadha ta'e namni hin argine yoo ta'e cabaa kana agarteettaa inni itti amansiisna jechuudha. Ofii keenya agarteettaa yoo argite itti amantee fudhachaa jirta ta'e fudhachaa jirta. Hanqalaatiin achi booddee akkas akka hin jennee tunti jenna. Walumaa galatti nuti haala gaariidhaan hojjennee sooromuuf murteeffanneera.
yoo hin sooromnu ta'e iyyuu ejjennoon keenya haala gaariidhaan hojjechuu. Na galatoomaa jechuun barbaada. Oke gannooti sooromaa jirra. Egaa oduu hin dhumu baay'ee isaan jaallanna isaan kabajna.